European Union fi warri America اللي خياده وركنة النقبان أمو USA إيسان أبتي غافيتوف USA ترى دراتيف غرا أمباسادراتي في غرا ترامب إلان بيتي نما مليون ديدة ميقول قبدو خربارك أباتشون إسيني برباچسا أمو خرا سيرك أبيساتين لولنتين توق أبان إجنو أمريكاتي يتخيرو أما تنخيستي هايغا خران نغا بيتي خان لولنتين توبيانتين بوفتا أما خرب هرا دلدلا في ميليتيري نافس تفيدا مدندسو ديرو أسبي مو تجرامو جبوتي مو بربرامو بوساسو مو مقدشو خنجو مو كسمايو أمريكان سبيسفاين غوني الدنبافني أمو ركو إثيوبيا هو بتيجتي بوفتا سيسي برباچي سافرتي في جرتي غافتو لي سري دان لي فرتي جرتي اموغا اكامتي اركتي بكتم فرتي خلابيتي غير ترامب را هن اغري غا دبلوماسي خيستي بكدوغا هاغنينو فيهو ونيني قباي چخيا policy foreign policy ኢትዮጵያ ዳ ጋፋ መለስ ዜና ዳ ማቱ ትረጓነ ፖርቲንግ ጀቹ ሸቀጣ بكشكتات تبو فترة دونتان يصيروا شكتات خلافو مالك خينان بيتشو دندنيا دا مالك خينان بيتشو دندنيا ومالين خينان بيتو دندوف ونمان بيتيخا بيانامات وير الروف اما اليتريا وجيتي والنبلو في انجرتو دا سو عصبيو بربادي غالي ساچي تيرچو يبشارو وافتشو دندانا so bete markaba miti bika galid abatu bete mora gala godu yanda gala godu yanda ga wa malasi chotre so amata dide mitorba gafi bufata khaju khada ka ajanda tikan amo gafa amma motumma amma khana gafi ajira choy motumman so policy harefite motumman de tipe wanida wayane nogolo tutan ihadik portin shakata malaka bitanada motumman amma mo portin beti hokke dada beti biti takka khaysa lo kosana magana qabdu bufata male tatu fila so arkachun qabada saga arkachun qaba sakaysatte lega Somaliland dio juwanjal qamte jira be kamti na khani ama shantamif iduati doni let bufatu بيت بيدرو ورانا اللي تقصي فبورا ورانا اللي تبنتي دنتاخي تتيفتو سينا بيت بابو مندب كورنا اما روغا بيت با غربا غلانا اما غربا بيت ادني في غربا ديما تولد فنتي لا استراتيجي تاتي سيلا موتومان Somaliland dinin kanarati ga somte wonne sanille ga hokoresin kafteni yadanna wonne saga Somali mufachifte Somali ga walle me kanu rattibafte isanille walle me kanu rattibasani ga lola male watakkanafne chuqi hasan Sheikh Mahmoud imma khanarati dallane ad-dunya hundara nanwe ega ga bikundatu himata isabalati boda finally أرارا بيتي تركي لاتين دبيسن أكا قبنوف تتاتي يجو والبن نجران إيقا دبيسن أكا قبنوف تتاتي إيقاس غا هاريرون إثيوبيا في سومالي علامة لغاني يرو أماتنا خيشتي ونسان يدوك قبنوف تيجستي egaga abiy sachida ke iris dufeeyenne ga hariro breedu qabani yachum breedu na fakati at least loli sajidun juru ammo Djibouti fi Ethiopian wolin odu majran daldali dufatu majra hatatu ammo Djibouti Masri wajin taraduratif ega bilisomte takka Masri lachin dufne ila gudda Djibouti wal beete
jireenyi siituu meeshaa Itoophiyaan alatti ergituu fi galfattu irraa waan ta'eef hedduu waan Itoophiyaa mufachiisaa san hojjetaan turre jechuudha. Eega bilisummaa harkataniirraa ilaa ammatti taraa duraatiif Asisi simatanii Asisi akka namni garii juutu namnummaa security porti Jabuuti dhaatu to'atu lafa jala Masri ta'uun isiin malaadha. Gaa Itoophiyaa waan galchituu fi waan baaftu ni to'attiidha. Khabiraa wanni ibsame keessa yoo lolli Eritrea fi Itoophiyaadhaan kan dhufu taate Jabuutiin meeshaa waraanaa Itoophiyaan achiin akkan galfanne ni gootiidha. Gaa kholi taraa duraatii fi miti Jabuutiin gaafa Itoophiyaa fi Somaalee wal loltellee meeshaa waraanaa asiin galfachuu hin dandeessudha. Wanni akkanaa hungaa lolarratti illee effektii namni godha. Ammoo mootummaa Itoophiyaadhaa odoo karaan banaadhaa meeshaa galfatte mun galfanne meeshaaleen dhufuma jirti jechuudha. Haga information quba qabnutti ta xayyaaraan buutuu fi ta markabaan fe'amtee dheetu jidduu haga meeshaan dhufu jirti. Waligala gaadhimma poortii irratti ejjennoon Amerika clear ta'e jira. Israa'el illee akkasii warri Awurooppaadhaa ammatti waan addeessanii lafa kaa'an qabanii haa taatu ammoo ajandaan karra baharaan na barbaachisa biyya keessaa fi sadarkaa gaafa Afrikaatii fi sadarkaa Afrikaa fi addunyaa irrattu akka ajandatti irraa dubbatamaa jira. So ajandaa qabamee irratti falmatamaa jirudha. Eritriyaan gara beetee fi Itoophiyaan gara lolaan seenanii hanjuu irra guddaa miidiyaadhaa sanuma gabaasaa jiran. Lolli hafan qabudha. Gaalullee ammaan dura interview namoota adda addaa wajji goon irratti ibsilee turre keessaa qabxii tana Hamzaan akka gaariitti Hussein Aliidha akka gaariitti waan kana ibse gaa innis akka keessa jira. Asumaanuu nu iyyaafadha malee irra sanii deebina nullee inni iyyaafanna waan dandeessanillee obboleessa keenya cinaa haa dhaabbannu isuma yaadachiifna jechuudha. So gaa dubbii Eritiriyaa tana namni akka ajaa'ibatti beetee bal'isee lafa kaa'e isaa adeeroo sa'aadillee kanatti yaada kana ta'een isaa galatoomu. So gara keenya keessummaa hedduu finne akkanumatti illee Inspector Saamu'eel illee asirratti bal'inaan beetee qabxii kanarratti haasawee akkanumatti illee obboleessa keenya gaalii obbo Naasir Khaliilii irratti afeerree waa'ee Eritriyaatiif waa'ee kaabaa kana haasofsifne I think nuti intala keenya waggaatti daane honestly akka shabboo miidiyaatti amata afran dabre dubbii gaafa Afrikaadhaa lafa keenya hin beeknu jechuudha. Waa'ee geopolitiksiidha adda seenaa jijjiirullee akkasumatti I think Professor Iskeel Gabbisaa Iskeel Gabbisaadha Dr. Ittaanaa Abteedha dhimma kanarratti bal'inaan mari'achiifnee jirraadha. So aktiivistiillee intellectualota illee nama siyaasaatii fi nama siyaasaan ta'inillee bal'inaan dhufanii awareness ummata keenyaaf hannaa turanii ummanni keenya I think dubbiin haram deemti kajuu waan beetee burjaajii waan jirtu natti hin fakkaattu. Dubbiin gara kaabaatuun akka nama yaaddeessitu I think namu waan ibsatee na fakkaata. Sagantaa keenya kan dabre irratti illee sagalee utti kannattanii jechuudha. Wanni achirraa dhufaa jirtu tuni beetee Oromoof ni tolti mun toltu irratti yaada kannattanii jira jechuudha. Hin toltuun yaada isan kannattan. Waliigalatti faanoonis yeroo ammaa tana keessatti waraana eebbisiisuutti fufee jira. Warri Tigraayillee waraana eebbisiisuutti fufanii jiranii. Warri Eertiraadhaa takkaatu amata 34 waraana leenjisuu adda kutanii hin beekan. Biyya keessatti illee mootummaa Itoophiyaas akkasumatti waraana leenjifataa jirti. Wanni leenjii kun hundinuu gara lolaan seenamuu seenanii I think ololaan already lolli jalqabee jira. Gara ammoo meeshaa waraanatti ni tarkaanfatamu hin tarkaanfataniin waan hordofnee
isani ibsinuudha. Ummanni Oromoo tana keessatti maaltu na baasaa haa irraa mari'achuu mirga qabaa. Akka boofni baanu sani abbaa if maraa jennaan Oromoodhaan. Oromoo dantaa kee beetee bitaa mirgaa laallattee maaltu na fayyada gaalaaltee murteeffachuun ni dandeessa jechuudha. Maaliif haamata meeqa isa irratti lafaane warra qaama muree murteeffatu ta'uu danda'uu qabdan. Kan biraa gaabeetti ammallee warri dhimma kanatti yaada kannachuu barbaadan yoo feetan kallattiidhaan Shabboo Miidiyaa qunnamuu ni dandeessanii. Lakkoofsi Shabboo Miidiyaadhaa duwwaa 614 duwwaa 2 248 imeeliin Shabboo Miidiyaadhaa Shabboo Miidiyaa jecha tokko @gmail.com dhaamsa keessan baruudhaan illee ergattanii request godhachuu dandeessanii. So gara telefoonaatii fi gara imeeliidhaatiin ballama qabsiifattanii miidiyaa kanarratti dhuftanii yaada keessa ibsachuu namu ni dandeessanii isa yaadachiifna. Ati guyyaanis iidaatii hagana jenne waammeenya qabdu taaftes waliin dachaadhaa tanarraa guddifadhaa isaniin jenna. Gaa irra dachaanee Eidul Mubaarak irra dachaanee sheekha keenyallee Sheekh Jaabir Abdullaahi gorsaa fi dhaamsa asirratti nu dabarsan galatoonfanne tabirallee isanirraa barbaanne jennaani. Gaa namuu iida keessanitti ollaa yaadadhaa fira yaadadhaa akkuma nagayaan salatanii galtanitti nagayni kun isanirratti hawaaru jenna. Ilmaan ayyaa gaa qophii arraata raasumarra haa xumurannu haga gaa qophii tana fakkaattu waliin dachaanutti hedduu isan jaalanna nagaa waaqaa keessatti turaateen ka'e.